gochaa jiraachuus eereera. Guyyoo Waariyoo bal'inaan isinitti hima. The Ethiopian army has suffered such heavy losses on the front lines. How TPLF outflanked the army. Gareen TPLF akkamiin loltoota Itoophiyaa tawaggoottan diddamooliif ajaja United States fudhatte gaafa Afrikaa tiksaa turte deeg. Jijjiiramni yookaan dhiibbaan loltoota Itoophiyaa erga ajaa'ibsiisaaf hamanuuf namatti ulfaata kajedha. Gabaasi Faaruq Kootinaa of BBC World News xiinxalii saballa kan hayyoota lambuur godhachuun itti fayyada. Waggoottan diddamaan dur Itoophiyaan sababa waraanisii Afrikaa keessa baay'ee sodaatamaa turte. Afrikaaf gaafa Afrikaa lakkisaa addunyaa irratti biyyoottan akka United States loltoota Itoophiyaa shakkii tokko malee ergachuun qiyaama buusaa turan. Amma waraani jajjabaan sun waan diigan fakkaata. Biyyoolaa yookaan Itoophiyaa tiksuu dhiisaa finciltoota Tigraay injifachuu dadhabuun mootummaan uummata nagaa waraana bobbaasa jira kajedha xiinxalii BBC kun hayyoota lama mormiif dhiyeessa. An early morning battle cry. Feesar Roobaleef Achaam Yellem Taamiru gareen TPLF jalqabirra maqalee guffamte turte. Eegee bifriphelolaatiin loltoota Itoophiyaa tumtee gidadhabsiifteen booda isiin of jibbaatte jennaan humni qabdi cufitti bobbaasuun hojii tolchit kajedha xiinxalaan siyaasaa gaafa Afrikaa kun Feesal loltoota Itoophiyaa armaan booda naga biyya tiksu dhiisi garee finciltoota waraan bilisummaa Oromootiif humnittis Tigraay dur dhaabbachuuf humni qabdi jechuun dubbata. mootummaa Itoophiyaa qabachuun injifatamu loltoota Itoophiyaa kamormu barsiisaa yuunivarsiitii Maqalee duraan Achaam Yellem Taamiru ummuun jirran doonee jedha. Imalli TPLF fi waraani bilisummaa Oromoo godhuu jiru huwwam yeroo jechuun nyaatamu loltoota Itoophiyaa kafalmayyuun diinagdee kun uummata Itoophiyaa bobbaasuun TPLF hin balleessin jechuun dhaadati. Mootummaa yoo loltu jajjabdu akkasi qabaat maaliif uummata waraana bobbaasaan silagaa fi BBC ta'uu maalte garuu wanni gaafatamin jiru. These men and women are students, farmers, engineers, and the likes. jalqab waraanaaf sababi guddaan TPLF falkan moona waraan loltu haaba haleeluu raayyattis biyya dhuug fixxe kaan boojiiti. Rakkoon jajjabduun baksun tuumamtus mootummaan Abiy Ahmad waraan Eertiraatiif Amaara daboo yaammachuu wayyaanee Maqalee keessa hari'ullee dogongor loltooti isaatiif gareen isdeeggaran jechuun faannoo Amaaraatiif Shaabiyaan uummata nagaa balleessuun tolchite TPLF humni ta'e du'a khaas kajedha xiinxalii BBC bal'aan kun dargaggooti kuyyakka gareen tun uummata isaan irra godhaa turte joota 8 oliif eegi daawwataniin booda hutatanii kaanii waan qabaniin duuluu raayyattis biyyaa silmii ta'uu ragabaa. Jiyootan 8 booda TPLF magaala Maqalee akkuma qabatteen Amaaraaf Affaariif fuuldeeffatte gugachaatti dhaabat. Mootummaan jiddugaleessa jechuun Abiy Ahmadiin hoogganam loltoota hedduu dhabuurra kakaa'ilaafee waan tureef qonnaan bulaa dargaggootaaf barattoota leenjii gabaabduutiin booda kumaatamaan bobbaasullee ijoollee tan irbaata rasaasa godhuun nyaachisuun ala wamtok fidun dandeen jedha Profeesaraaf qorataan Biriitaaniyaa Alex Diwaal. Barsiisaa yuunivarsiitii Maqalee duraanii kun jechuun Achaam Yellemmoo dargaggoota wanni waraana bobbaafneef humni dhabne osoo hin taane akka isaan qaeeggatanii shiftoota TPLF haadhaaf ijoollee irratti san jechuun yaada Profeesaricha morme. Akka gabaasi BBC kun jedhu duub TPLF waraan mo'atte jirti. Garuu yakkoota waggoottan 27 oliif dalagaa turtirra kakaa'e Finfinnee cabsite seentullee uummata bulchuuf eeyyam uummataa argachuu hin dandeettu jedha. Wamtaatee fuduu mootummaan Itoophiyaa deddeebii nyaatamu loltoota isa ilaalchisuun odeeffannoo kijjiba taabdii qofaan guutamteen biyyatti goola jiraatullee waraanni olaantummaa finciltootaatiin xumura erga'u ayyoonni